Akkam jirtu hordoftoota gammee Oromoo Miidiyaa bakka jirtetti nagaan koo sinaa qabu jecha egaa guyyaa irraa kanatti viidiyoo adda addaa qabadhee isin dhiyaadheen jira. Subscribe, like, share gochuudhaan maatii YouTube keenyaa kana taa'an jedhaani. Guyyaa irraa kana egaa viidiyoo adda addaa qabadeera. Viidiyoon kunis isin fayyada jedhee kan yeroo baay'ee tokko barbaadaa ture. Kan inni yeroo baay'ee obboloota tokko hiriyoota tokko gaggaafachaa ture argadheera. Isaan hiriyoota tokko irraa argadheera. Kan ammoo ani immoo jaalala keessaniif jecha share isin godheen jira. Viidiyoo kana akkasiin argitanii akka kootti fayyadamtanii fi isin qoodeen jira guyyaa irraa kana. Innis maal yoo jettanii akkamitti akka viidiyoo tokko moobaayiliin haa ta'u kaameraadhaan haa ta'u yeroo waraabnu yeroo baay'ee rakkoo akka kootti na rakkisaa tureera. Yeroo baay'ee deddeebiin rakkisaa tureera. Utuu hin argee ittiin fayyadamin jechuudha. Viidiyoo yeroo waraabnu meegaabaayitii guddaadhaan kan inni waraabamu. Viidiyoo muraasuma yeroo waraabnu meegaabaayitii 600 400 minimum bakka 400 gadi hin ta'u. GB keessa galuuf deema. Moobaayilii isa waraabnu kaameraa HD fa'aa kanaati. Kaameroota garaagaraa yoo waraabne iyyuu GB itti fiigu. Garuu meegaabaayitii 400 olitti silkii irraa moobaayilii irra yeroo fayyadamnu nu jeeqa sabateef appilikeeshinii kanaan immoo argadheen jira. Appilikeeshinii kanaanii akkamitti akka bireek goone yookaas kompirees goone itti fayyadamnu viidiyoo isaa isin qopheesseen jira. Appilikeeshinii kanallee fuula telegiraamii kootii irra godheen jira. Telegiraamii koo irraa buuftanii akkasitti fayyadamtan yoo barbaadan kiroomii jalaatis akkamitti akka kompiitara irraa tokko moobaayilii keessanii irraa ta'u Google Play Store akkamitti akka buufatte illee isinitti agarsiisuuf hin adeemaa jira. Akka salphaatti meegaabaayitii 800 fuunee meegaabaayitii 80 60tti gadi hirrifnee fayyadamuu dandeenya. Isayyuu kwaaliti isaatu gadi hin buusin akkuma daayirektiima kwaaliti isaatu gadi hin buusin kompirees nu godha viidiyoo keenya gadi nu xiqqeessuu danda'a jechuudha. Meegaabaayitii isaa gadi nu xiqqeessuu danda'a. Egaa subscribe godhanii wanta nu hojjennu teekinooloojii wal qabsiisnee gara fuulduraatti wantoota hedduudha kan inni hojjechuuf yookaas viidiyoo isaa xumurree YouTube kanarra gochuuf adeemaa jiru ni jira. Notifiikeeshinii akka dafee isinii galutti subscribe godhaan asumaan gamanaa isinitti hima. Egaa amma deemee isinitti agarsiisuuf hin adeemaara. Akkamitti akka buufnu, akkamitti akka install godhannu, akkamitti akka achumaan illee akkamitti akka itti fayyadamte illee akkaataa itti fayyadamte illee viidiyoo isaa itti agarsiisuuf hin adeemaara. Egaa guyyaa irraa kana kaastanii akka barbaadan viidiyoo dhaabbachuu dandeessu. Bifa salphaa ta'eedhaanis gadi riftanii kaawwachuu ni dandeessu. Sababni isaas furmaati isaa argameera. Kan yeroo dheeraa barbaadaa ture appilikeeshinii handi bireek jedhamu qabadheen jira kunoo amma sitti agarsiisuuf gamanumaanii fuula kiroomii seenee hanga xumuraatti kan hordoftanii akkamitti akka viidiyoo kana gadi rifnee akka salphaatti ilaaluu dandeenyu sitti agarsiisuuf adeemaara. Nu hordofaa hanga xumuraatti kunoo itti dhufeen jira. Amma kana egaa handi bireekii isaanitti agarsiisuuf adeemaara. Handi bireekii telegiraamii seenee telegiraamii keessa laata. Telegiraamii keessaati iddoo kanatti argachuu dandeenya. Innis kana barreessinee gammee Oromoo Miidiyaadhaatii argachuu dandeenya. Gammee Oromoo Miidiyaa kan jedhu gosa kanaadha. Kana jalaatii argachuu dandeenya. Kanatti kaasnee jennaan tajaajila jira. Handi bireekii gurgunoodha. Handi bireekii kana addanaan ni buufanna. Erga buufanee akkamitti akka install goonus ilaaluuf adeemaa taphateef akkasuma laatan hordofa. Amma buufachaa jiraanii hanga xumuraatti hordofa. Handi bireekii kana bakka hedduutti fayyadamna. Handi bireekii kun maal akka inni ta'e jalqabsiin ibsa jira.
web web optimized erga goone booda filters video audio subtitles chapters kan jedhu jira picture illee ni jira garuu kan nuti seenu video irratti hojjechuu deemaa sabate video na erga video inni kana checkii godhana checkii kana godhachuu qabna h.264 into x264 itoo kan godhe yeroo hundaa jechuudha kana checkii godhana isa booda sirra dhumne selfii 12 dari video jira saboda constant kan boleh boda serta encoder preset karena yang tema video ya itu lah encoder preset kan mau ronda slow guna constant quality constant quality yang ada nanti jadi bocoran saboda terus ada tenaga terus kalau ada si anime ini anime kan guna anime saboda devne save karena save karena boda starting code guna start code karena proses yang baru starting code karena boda proses yang baru mereka balik ini katuri aku temi jalan tu kawai dure dia ni lala aku temi jalan tu kawai dure lepas itu anda minta kan digari cap sudah lah mau tekan digari research proses tu murah dia majra encoding pas proses lakada lakaut tidak kena proses lakada ऐसा बोला amma gari cap sama dia menilala ture jira saboda me alture sabbona gambe kan jira sadra sabbona gambe ko jira adna maila lawli sabbona gambe property da dia menilala ate jira megabyte ida sadde tu ka pute jira dat megabyte kan ai tiga jira sadde tu ka pute gari jira me kamu ture ada ayo dia menilale kan jal ka pute ture kana ture ini meka tera ma ama meka tera ni amma ini property ayo dia menilale to meka ture ni after me jadu ko ada di after me size on this screen size on this screen to kami ka bain jal ka ba ture ru rar after me jadu ko ada di ture kana ho hara dal barani megabyte gudda ora dari after me jadu satti di ko itu Ansa vero ko jechuun gabaabaa ta'e tokko proses gochaa ta'an jiru turuuf jecha gabaabaa guddaa dhiisee gabaabaa ta'e soraadhe 46 gadi guddachuun torba deebisee gara 80 gara 90tti gadi guddisaa reeshoo kanaan yoo kaalkuleetii goonee ilaalle appilikeeshiniin kun kana fakkaata guyyaa laafaan waan qabatee jira.